Harka kunoo kabajamtoota daawwattoota keenyaa iddoowwan addunyaa irraa nu daawwatan maratti nagaaf salaamanii keenya kan hundee irraa burqeessan bara haala qabu kan daawwachaa jirtan kun Oromiyaa Vision Miidiyaadha. Qopheessee dhiyeessaan immoo Ali Diinaa Olaa Ahmadii warreen chaanaalichaaf bareedatan sabiskiraayib godhuun viidiyoon immoo namoota hedduu bira kana qabduuf laayikii fi sheer godhuu hin dagatinaa isin jechaa akkuma kanaan dura dhimmoota adda addaa irratti sagantaawwan jajjabduu qabannee isin jechaa turre harallee sagantaa jabduu ta'a qabannee isin ilaanneet jirra. Sagantaan ta'ee kan irratti xiyyeeffattu uummata Oromoodhaa kan bara 1997 keessa godinoota Harargee lamaan irraa buqqaafamanii gara godinoota Oromiyaa kanneen akka godina Jimmaa, godina Baalee, godina Iluu Abbaa Booraatii fi iddoowwan adda addaa keessa qubatan isaan irratti fuulleeffattee jechuudha. Isaan hawaasa keenya isaan faana dhooyne jiruuf jireenyi isaanii maal fakkaata uummanni keenya isaan haala kam keessa jiranii waan jiru iyyaafannoo miila keenya gara lixa Oromiyaatti achi fageeffannee jechuun guyyaa irraa tanaa kaasee waliin ture taasifnu akkuma yeroo adda addaatti sooshaal miidiyaa kana gubbaarra waan deemaa jiru argaa jirtanitti yeroo ammaan tanaa hawaasni Harargee irraa bara 1997 mootummaa naannoo Oromiyaa kan yeroo sanii obbo Junaydii Saaddootiin buqqaafamanii gara lixa Oromiyaa qubsiifaman sababa piroojeektiiwwan adda addaatiin rakkoo hamtuu keessa jirraa jiranii waggoota 5-6-7 dabraniif ganamaa galgala yeroo isaa irra deebi'anii boo'an argaa turre. Komii isaanii isaan hanga ammaatti gurra arganne hawaasni ammoo gidiraa adda addaa argaa jira. Iddoowwan adda addaatti kan hawaasni ittiin rakkachaa jiru sababoota siyaasaa wajjin wal qabatuuni. Amma ammoo kan godina Jimmaa, godina Iluu Abbaa Boor, godina Bunnoo Baddallee ta'aa jiru kun rakkina siyaasaa qofa osoo hin ta'in rakkina jiruu uummataa fooyyessinaa uummataaf piroojeektiiwwan adda addaa hojjenneeti uummata kana guddifna yaada jiruuni uummata balaa biraatiif saaxilanii uummanni rakkoo biraa keessa jira jechuudha. Mee yaada kana gartee osoo ani afaan kiyyaan hin dubbanne keessummaa jabaa nama naannoo san jiru nama waggoota dheeraadhaan dura gartee maatii isaatii wajjin buqqee achi jiraachaa jirurraa addaan baafannaa jechuudha. Hanga xumura sadarkaa teenyaatti hordofuu hin dagatinaa isiniin jenna. Obboleessa kiyyaa Mohammad baga nagayaan dhuftee anaa dhufu dhiyaatu isin jeetiin jira. Obbolina ol baga nagaan beeytan akkasumas yaada keenya irraa fudhatanii qoomee uummata keenya bara 1997 sababa garaagaraatiin sababa hongeetiin gara godina Jimmaa aanaa Limmuu Sakaa akkasumas gara godina Bunnoo Baddallee aanaalee akka Yanfaa fi Gachii jala jiran qoomii uummata kanaa nu dhaga'uu feetiif guddaa galatoomis hin jenna. Ulfaadhoo maamma keenya obbo Muhammad Ibrahim jiraataa godina Jimmaa naannoo Limmuu Sakaati ammoo dhalootaan itti dhaloota isaa Harargeedha warra bara 1997 keessa buqqaafamee gartee sababoota adda addaatiin jecha gara lixa Oromiyaa qubsiifamee jechuudha. Mee maamma keenya maaltu ture rakkinni amma ta'e kun maalirraa ka'ee mee asirraa eegallu? Akkuma beekamu piroojeektii hidha arjoo dhidheessaa kan jedhamu naannawa godina lama wal qabsiisu godina lama kan wal qabatu immoo booddee tajaajilli isaa godina sadiif kan oolu godina Jimmaa, Wallagga Bahaa akkasuma godina Bunnoo Baddallee inni kun kan hidhamee jiru giddugala godina Jimmaa fi godina Bunnoo Baddallee yoo ta'u erga hidhamuunsaa bubbulee irraa hanqee bubbulee booda yoo xiqqaate gara waggaa 14-15 akkas deemee jira. Haa ta'u inni kun erga hidhamee booda otoo harkifatu bara 2006 keessa uummanni akka ka'u murtaa'ee ture. Sababa hidha kanaatiif. Haa ta'u malee yeroo sanitti beenyaa kaffalame jedhanii waan ta'eef biqilaa uummataa qabeenya uummataa seeraan osoo hin galmeessin bulchiinsonni yeroo san turan akkuma ta'etti wal bira daddabarsuudhaan haga birrii gadaanaan 12,000 olaanaan 120 waan akkas akkasii beenyaadha jedhanii kaffalanii uummata keenya haalan taanerra tursiisan. Isumaan wal qabatee bulee turee dhufee bishaan kun bara 2018 kana hiini kun akka xumuramu murtaa'e. Hiini kun gara xumuraarra yeroo ga'u bishaan hidhamuudhaan duraan gar tokkoon irraa yaa'u ture. Guutumaa guututti kompiliitilii hidhame. Sababa hidha kana bishaan duubatti deebuutiin yoo xiqqaate gandoonni gara jaha gara aanaa Limmuu Sakaarraa kan gara gandoota jaha kan ta'an miidhaaf hamaaf saaxilamanii jiru. Keessumaa uummanni Harargee
Harargee baaf lixarraa 1997 gara kana dhufan ganda waamaa maariboo ganda madda jaalalaa gamtaa tokkummaa dannaba maroo ciisaa ganda daammee kan jedhamu jijjiiru jechuudha. Fakkeenyaaf qabeenyi isaanii kan dhaabbataa ta'e biqilaan jimaan bunni maangoo abokaadoon biqilaan gosa garaagaraa gosa hagana jamees himamuu hin dandeenye bishaaniin liqimfamee jira jechuudha yeroo ammaa. Isarra darbii biqilaan nagattuu hafee haga lubbuu namaatti lubbuu beeyladaa baay'ee bineensonni garaagaraa sababa bishaan kana baqachuutiin bishaan dura deemaa bineensonni akka naachaa booyyeen karkarroon waraabessi bineensa adda addaa kun qabeenya uummataa kanallee haga mancaasutti geeraa jechuudha beeyladoota kana. Uummanni kun daawwattootaaf illee galutti haroon guddoon tun haroon asirratti mul'attuun bara meeqa ijaaramtee faayidaan isiin ijaaramteef maalimi? Faayidaan isii akkuma beekamu bishaan kun inni kun erga uummataa fi kan jedhamee erga hidhamee xumuramee booda gara hektaara 80,000 ol misoomsaa jedhameeti. Fakkeenyaaf warshaa sukkaaraa arjoo dhedheessaa. Faayidaan isaa akkuma uummanni irraa fayyadamuuf jalsiidhaan moo faayidaan isaa uummataaf malee miidhaa uummataatiif miti akka isaan jedhanitti. Dubaree wanti mootummaan hawaasaaf jedhee gartee piroojeektii guddoo sana hojjetee hoggaa sadarkaa kana deebi'ee uummata bal'aa buqqaasee qabeenya isaanii harkaa balleessee midhaan isaanii turaa godhee kanatti uummata kana boochisu mootummaan waan kana jaalatan hin argu waan tolchuu hin dandeenye akka maaliif ijaaru uummata. Kunnuutis gaafii keenya yeroo dheeraa ta'ee jira. Gaafii abbootiin keenya hanga danda'an aanarraa kaasanii hanga godinaa hanga federaalaa Oromiyaarraa hanga federaalitti illee deemanii yaalii hedduu gaafii hedduu taasisaa turan. Bara 2006 kaasee. Waggaa meeqaaf uummanni rakkoo tanaan gidirfamu jiru? Uummanni guyyoo xiqqaatee bishaan kanaan sababa rakkoo kanaa bishaan hidha kanaatiin gara waggaa 15 rakkoo hamaa keessa jiran. Dubaree wanti kun erga rakkoo tana uumuu eegalee waggoota 15 ol akka lakkoofsee jiruutu wanti himamaa jira. Waggoota 15 kana keessatti mootummaan kunoo abbaan piroojeektichaa kan uummata san fayyaduudhaaf piroojeektii san ijaaree hangam ta'e gartee homee uummataa dhagahee waan kana formaatti godhuudhaaf uummataaf gartee dirmachaa ture. Uummataaf ati wanti dirmatamee jiru waa tokko. Uummanni wallaa akkuma rakkate jira. Fakkeenyaaf 2006 eegalee warri lafti isaanii kompiiliitilii jalaa biyyi sababa hidha kanaatiif biyyeen kun hidha kanaa ittiin hidhamuudhaaf jalaa fuudhameef lafa qullarra jira jechuudha. Gara nama 200 wayii lafa qullarra. Namoota hanga ta'e nama haga 70-80 abbootaa goona jedhamee jarri qubsiifamanii akkuma ta'etti warri kaan waan sidibu lafa qullarra jechuudha. Bakka qotatee jiraatu akkuma beektu uummanni keenya uummata qotee bulaatee horsiisee bulaadhaa. Qotatee horsiifatee jiraataa bakka irra qotatu otoo hin qabaatin baay'ee rakkataa ture jechuudha. Waggoota hanga kana keessaa garri nama 200 wayii sababa biyyeen jalaa fuudhamuutiin biyyeen jalaa zuugamee hidha kana ittiin hidhamu. Waan isin gaafadhu Maamma Kiyyaa. Rakkinni kun uummatuma gartee bara 1997 Harargee irraa buqqee achi qubate qofa gartee qunnamaa jira moo uummatuma naannawaa sanii guutu? Rakkoon kun akkuma beekamu uummanni keenya kan qubate qarqara lagaati. Baay'ee sababa hidha kanaatiin kan miidhame uummata keenya. Garuu amma gandootaan anseere kana keessatti booddee hawaasni guutuun hawaasumti jiraataan dhalooteen jalqabaatu waan ibsatu ta'udha. Gara isaanittuu deemaa jira nurra darbee jechuudha. Isaan illee dhaqqabaa jira jechuudha. Dhaqqabaa jira. Isaan bareecheeti dhaqqabaa kan jiru isaaniinis. Rakkoon tun aanaa amma kana deemaa jirtu godina Jimmaa aanaa Dammoo Sakkaati. Godinoota ollaa kanneen akka godina Ilubbaa Boorii fi godina Bunnoo Baddallee keessa rakkoon akkanaa wal fakkaataa ni jira. Kanaan durallee wanti si gaafadhee fi dhimmichi kun akkatti gartee gabaasni bira gahaa turetti warra godina Bunnoo Baddallee kan natti himaa ture hidha dhiidhee isaa ja'anii jechuudha. Kan natti himaa ture. Hidhichi dhimma tokkicha kana immoo habiraa ta'uu iddoo biraa jira. Hidhichi sumaa hidha arjoo dhedheessaa jedhama. Akkuma sila siifimee giddu galeessa lamman Bunnoo Baddallee fi godina Jimmaatti kan hidhame. Uummatuma keenya Harargee gara gamaatiinis gara Bunnoo Baddalleetiinis qarqara laga kanaa kan qubsiifaman. Harargeeruma bahaa fi sana argate jechuudha.
aanaalee akka aanaa yanfaa aanaa gachii warreen jedhaman ni jiru. Aanaalee kanarratti hubaatii hamaa akkuma nurraan ga'e isaanirraanis ga'ee jira. Horii jalaa nyaatee jira, midhaan isaanii jalaa nyaatee jira. Fakkeenyaaf waan sidi guddinaa ol yoon sitti hime. Uummanni keenya sababa hidha kanaatiin ergi hidha kun dhufe booda inni kun ganna bishaan ciiseet tinfa adda addaa kuusa. Ganna immoo ni darba jala banamee waan jiruuf ni ba'a. Ganna gaafa kuufame bona ni darba. Tinfa kanarratti gabbee uummanni keenya waan si dhibu namni tokko yoo xiqqaate hanga birrii 30,000 40,000 baasee jallisii ajaa'ibaa oomishee ture. Suuraa isaa si erguu ni danda'a. Suuraa jallisiisanii kan nyaatame jechuudha. Gara lachuutiin gara godina lachuutiin uummanni kun akkuma kanaa jechuudha kan miidhamee jiru. Faayidaan uummanni irraa argachaa jiru hidha kanarraa. Hanga ammaatti uummanni irraa fayyadamaa jira. Hidha kanarraa uummanni faayidaa tokko waan argate hin qabu. Hanga ammatti ittiin miidhamuu yoo ta'e malee yoo ta'e xiqqoo wanti akka faayidaatti uummanni waggaa 8 tokkoof argatee ture. Akkuma sinjoo kana bishaan kun ganna taa'ee bona ni darbaa bootti deebi'aa achirratti jallisii akkaan fayyadamuu ture uummanni. Haga sadarkaa naannoo Oromiyaatti pirezidaantiin obbo Shimallis Faan dhufanii daawwatuutti qamadiin amma hin jedhamne. Boqqolloon, boloqqeen wantoonni garaagaraa irraa oomishamaa turan. Yoo xiqqaate gabaa tokkotti sangoota gara 150 200 fe'amee ba'a. Sababa achirraa boqqolloo jallisii kanaatiin horiin gabbatuudha. Waggoota 3 faayidaa kan argatanii turan uummanni. Ammallee duba faayidaa san hundinuu baddee fi karaa rakkootti jira yommuu uummanni irraa osuma fayyadamaa jiruutii fi miidhaan isaa guddatu. Uummanni jallisii bara 2018 akkuma qotatee maal jee boqqolloon akka jiru mataa godhateen qamadiilleen akkasumatti boloqqeen hunda isaa dhufee bishaan guyyaa torbee waan hin caalle keessatti irra garagale. Balleessee jechuudha yerootti. Balleesseera. Kompiliitilii badeeranni. Okay. Amma duba bishaan kun harti isaa bal'aadha akka malee guddaadha. Iddoon irraa banamee gartee kaatuun hin jirtu hin tolfamne saddaa fayyadamu. Bishaan kanaaf boon sila akkuma tolfamee kan ture sababa piroojeektiin ammaaf xumuruu hin dandeenye jedhamuun kompiliitilii boo sanillee cufanii of duuba deebisan bishaan. Saniifoo amma karaa irraa banamuun hin jirtu jechuudha. Ammaaf hin jiru bakka uummanni akkuma bishaan guyyaatti yoo xiqqaate kiiloomeetira 11 dabalaa bulaa dudduubatti. Amma gara gandaa amma Maariboo kan jedhamuun lafa xiqqoo tokko jirti lafuma 2006 kana zuugame jiru xiqqoo lafa ol ka'aadha uummata achitti baafamee shaaraatti galfamee jira uummanni. Amma duba mootummaa waan kaanii harkaa rakkina gartee uummata irra gahaa jiru qabeenya uummataa bira kutee amma lubbuu hawaasaallee gaagaa jira. Bishaan yaa'ee gartee qabeenya uummataa balleessu qofa otoo hin ta'in sababa kuufamee naannoo san taa'uuf jecha dhukkuboonni adda addaa kanneen akka busee malaariyaa kuni namoota hedduu hubee gartee lubbuu namaallee dabarsaa jira. Mootummaan akka amma odeessaa jirutti gaa namoota mootummaa faarsan kanneen adda addaa irraa hoggaa dhageenyutti akka waan hojiiwwan mootummaan gartee jireenya uummataa fooyyessuudhaaf hojjechaa jiru baay'ee bu'a qabeessoo ta'aa jiranitti gartee himamaa jira. Hojiin kana miidhaan fidaa jiru kana mootummaan akkamitti argee uummata kana naannoo isaa irraa illee yoo danda'ame buqqaasee gara iddoo biraatti bakka fannuu fi yookaan immoo qabeenya isaanii qabeessanillee haasaa kabaluu fi gama biraatiin ammoo yookaan bishaan san akka inni irraa xiqqaatu haala mijeessu waan kanatti mootummaan akkamitti goone hanqarratti. Uummanni haalaan miidhamee jira. Akkuma isin jedhe gaasilaa wanti himamu hin jiru. Kun ni beekamaadha. Bishaan tokko erga ciisee maal akka inni namarra fiduu danda'u keessaafuu lafti gara lixa Oromiyaa jiru kun lafa jalqabuma isaa lafa caffeeti. Bookeen busaa akkaan namaadha asitti. Akkaan uummata weeraraa jira. Keessumaa immoo uummanni kun uummanni nama isin jechaa jiru si dubbachaa fi jiru kun uummata mana yaalaa gahaa hin qabne. Waa tokko buufanni fayyaa tokko jira yoo jette hin jiru uummata kana keessa. Sababa hidha kanaatiin mootummaan duraan jalqaba buufata fayyaallee ijaaruuf ture. Sababa kanaatiin buufanni fayyaalleen achi gara iddoo biraatti jijjiirame. Amma uummanni baay'ee sababa hidha kanaatiin jechuudha. Buufanni maal fakkaata duba iddoo kanatti akka dhukkuboonni adda addaa baay'achuu ta'a mootummaan ni beeka maaliif sirraa fageessa? Bishaan kun dudduuba deebi'e amma iddoo buufanni sun ijaaramee turetti jechuudha. Sababa bishaan qaqqabajamuutiin duruma gaafuma waggaa lama akkas erga ijaaranii kan dhiisanii ganda biraatiif carraa dabarsan jechuudha. Amma iddoo san bishaan dhaqqabee jira? Ganda madda jaalalaa kan jedhamu irra ijaaramee ture. Amma iddoo sana bishaan fudhatee jirayyuu.
Kun bishaan akkuma jiruun fudhatee iddoo sanii ummanni bakka amma haalaan rakkoo hamaa keessa jira. Dhukkubaaf saaxilamaa jira. Isarra darbee amma bineensota kan uummata rakkisaa jiru. Guyyaatti horii meeqaatu bineensaan uummata jalaa nyaatamaa jira. Mana yaalaa duraan gara godina Bunnoo Baddallee asiin achi qaxxaamurree mana yaalaa geessuu turree uummata. Uummanni keenya akkasitti wal keessa deddeemee geeffatu ture. Kanallee amma gandoota hanga ta'e bishaan addaan qoodee jira. Karumti itti deemanii yaalallee argatan hin jiru. Yeroo ammaa rakkoo hamaa keessa jira uummanni. Saniifuu amma isin dhimma carraa harkattee kanaaf fayyadamtee dhaamsa akkam dabarfachuu barbaadame? Ani akka uummata kanaaf nama dubbatutti, nama quuqamni itti dhagahamutti, nama uummata kana keessaa xiqqoo jechuun uummanni keenya akkuma beekamu baay'ee uummata hin baratiniis uummata gaafii yoo gaafatan yoo doorsifamanii doorsifamee mirga fi gaafachuu hanga dhiisutti ga'uudha. Kanaaf ani uummata kanaaf hatattamaan lafti bakka bu'aan qabeenyi isaanii kan jalaa nyaatame shallagamee fi haala seera qabeessa ta'een beenyaan gaantee kaffalamee fi uummanni kun aanaan kun hin danda'u uummata kana qubsiisuu godinni illee waan danda'u natti hin fakkaatu uummata kana utuu gadhiisanii gara Oromiyaan lafa bal'oo qabdi waan ta'eef gara lafa gahaatti geessanii qubsiisanii hin jaa akka nama tokkotti. Galatoon ulfaadhu nutillee gartee qaama dhimmi ilaalutu bira keessanii dhaqqabuuf ergaa keessan waan dandeenyu hundaanuu isin cinaa jirra. Ammoo caalatti gartee uummanni Oromoo bal'aalleen uummata gartee sababoota adda addaatiin jecha isaanirraa fagaatee Oromiyaa iddoowwan adda addaa keessatti faca'ee qubatee jiru kana akka wal quba qabaatan uummanni kun qaama tokko ta'uu isaanii yeroodhaaf illee adda bahan uummanni kun qaama tokko ta'uu isaanii namni hundinuu beekee akkuma gartee taqee keessaa gartee warri hawaashii gad jiru kun taqee isaanii irratti xiyyeeffatanii akkuma dubbatan uummata kanallee gartee sagalee ta'uu fi hordofuun bira jiraachuun dirqama uummata kanaatii waan jiruillee asumaaniin itti dabalee dhaamsa kiyya dabarsuu barbaada. Maamma keenya dhimma uummata kanarratti gartee yeroo ijaarsaa gootee asitti dhiyaattee yaada ishee qotuu feetiif hedduu galatoomii ulfaatu sin jennu. Ayyoo diinaawwan keenya guddaanaaf galatoomii sagalee nu ta'u keetiif hedduu si galatoomifannaa uummata kanallee bakka bu'anillee galatoomiin siin jaa. Uummanni Oromoo kan bahaa fi dhillita yeroo waan kana sagalee akka nu ta'u asumaanatillee ergaa nu dabarsitee jirta. Ammallee ergaa kanallee nuuf dhaganii akka sagalee nuuf ta'an hin hawwaa. Galatoomii na ulfaadhu jiraadhu. Galatoomii yeena geetti maammadha. Tolee hojjettoota daawwattoota keenyaa turtiin gartee hawaasa keenya kan lixa Oromiyaa qubatanii jiran irratti xiyyeeffachuudhaan obbo Mahammad Ibraahimii wajjin taasifatan hanga ammaatti daawwattan kana fakkaata. Qophii kana fakkaattuun hanga walitti deebinutti nagee rabbii keessa nu jiraadhaa isin jecha Oromiyaa Vision Miidiyaa sabiskiraayib godhuudhaan cinaa dhaabbachuu hin dagatinaa isin jenna nagee rabbii keessa nu jiraadhaa.